Ashama harka kabajamtoota fi daawwattoota Firiimaan nageenya keenya bakka jirtanutti haa ga'u jecha harree jechuudha. Viidiyoo biraatiin isin tirfa viidiyoon biraa kootis waa'ee artistii keenya artistii Haacaaluu Hundeessaa irraa waan tokko si yaadachiisuu barbaada. Artistii Haacaaluu Hundeessaa namni onnee keessa dhabe hin jiru. Artist Haacaaluu Hundeessaa jechuun akkuma argitan jechuudha. Artistii sabaati, artistii biyyaati, artistii ummata Oromoo jedhameeti kan beekamu. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii ofirra darbee jechuudha. Ollaadhaaf biyyaaf biyyattii Itoophiyaa sanaaf jechuudha artistii aarsaa guddaa kaffalaa turedha. Kana nuumiti ormillee bakka itti ragaa baate qabdi jechuudha artist Haacaaluu Hundeessaa. Artist Haacaaluu Hundeessaa har'a guyyaa 118ffaa isaati. Har'a akkasumas immoo artist Haacaaluu Hundeessaa jechuun namoota akka miyoo isiniin jedhee nama cimaa fi nama wanta gochuu barbaadu dafee nama godhudha. Artist Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu qaalittiin tokko jechuudha. Viidiyoo tokkoon dhaggeeffadhe. Mana Finfinnee keessatti mana nyaataa galtee hojjetti mucayyoon suni. Mucayyoon sun lammummaan isii Itoophiyaadha. Garuu sabni isii saba biraati. Durba akka tasaa ta'e mana sana keessatti jechuudha. Mana hojjetu sana keessatti meeshaa wayii meeshaa gatii guddaatti jechuudha. Baasu cabsitee abbaa qeesanaan walloltee jechuudha. Abbaa mana sanaatiin abbaa mana hoteela sanaatiin walloltee akka kaffaltu mucayyoo kanatti birriin murtaa'ee yeroo namni sun abbaan qeesun maaf akkana gooteedhe taasee wanta jedhu Haacaaluun gidduu galee mucayyoo sana akka inni ittiin buune akka inni oofne wanta ta'e godheeti deemee deebi'aan nan kaffala. Wanta siin balleessite kana annan kaffala. Annan furadhaa badiisii guutuu nan furadhaa mucayyoo kanatti hin bu'in jedhamee birrii manaa fidee Haacaaluun jechuudha birrii 600 6,700 mucayyoon suni kaffalee jechuudha. Amma mucayyoon sun Haacaaluun beektu. Haacaaluun mucayyoo sana beeku. Amma booddee yeroo kana jedhamu hoteela sana keessa otoo taa'amee wanta ta'e jedhamu maasiif kaffalameera maal jedhamee haasa'ame. Eenyuun naa kaffale? Artistii Abbaa Baluu, artistii Haacaaluu Hundeessaa. Artistii Haacaaluu Hundeessaan beektu ati namicha siif jedhee kan dhufee akkas jedhe sana mucaan hin beektu. Achi gammaddee osoo jettu gaafa Haacaaluu barte qaama. Haacaaluu amma yeroo deemtu sirba isaa kana ilaaluu jalqabdee amma guyyaa inni du'u sana artist Haacaaluu Hundeessaa akkana isa kam meeme isa kana kan du'e isa kam isa kana artist Haacaaluu Hundeessaa akkana maal du'eera jedhamee yeroo haasa'amu mucayyoon sun gabbaatee viidiyoo kana jechuudha. Akkasitti mucayyoon kun jechuudha dhugaa jiruu fi Haacaaluun akka inni nama tokko qofaaf hin dhaabbanne akka inni nama hundaaf dhaabbataa ture akka inni biyyattii guutuudhaaf dhaabbataa ture akkasumas biyyattii Itoophiyaa kana kan wayyaanee jala bilisa baasee sagalee ta'e jechuudha tokko Haacaaluu Hundeessaati. Eenyuun hin beekan. Haacaaluu Hundeessaa goota gita hin qabnedha. Goota sagaleen diina raasudha. Goota waan jechuu barbaade fuula duratti bahee haasa'udha. Haacaaluu Hundeessaa jechuun. Artistiin akkanaa immoo jechuudha artistii yeroo hundumaa artistii biyya tokko keessatti artistii barbaachisudha. Jiruuf jireenyaaf illee barbaachisa jechuudha. Sidii galee. Kanaaf artist Haacaaluu Hundeessaa jechuudha onnee keenya keessa bara baraan ni jiraata. Artist Haacaaluu Hundeessaa maatiin isaa qofti hin dhabne. Artist Haacaaluu Hundeessaa hunda keenya dhabe. Artist Haacaaluu Hundeessaa nama tokko miti jechuudha. Ummata Oromoo hunda jechuu hin danda'ama artist Haacaaluu Hundeessaa. Keessatti of argina, isa keessatti of ilaalla, bara baraan yaadanna.
yaadannes waan goonu hin qabnu gumaa keemmoo ni kaffalla jennee yeroo kamittuu jechuudha of jajjabeessina. Har'a guyyaan kee guyyaa 118 akkasumatti fakkaata. Ji'a 4 guunne jechuudha. Ji'a 4 guutuu. Kanaaf har'a Ambootti jechuudha hawultiin isaa yookaan immoo siidaan isaa jechuudha akka gaariitti jechuudha bareeffamee akka gaariitti eebbifameera. Siidaa Hacaaluu Hundeessaa jedhamee jechuudha kan farda siidaa dabalee irra taa'ee jiru sana jechuudha. Siidaa bareedaa jechuudha. Amboon akkuma beekamu manni Amboo jechuudha seenaa addaa hojjetaara. Dheengadda dhiyeenya jechuudha Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo gara Hacaaluu Hundeessaatti jijjiiruun jiraan yaadatama. Wanti tokko wanti isinii galuu qabu OPDOs taatee jara biyya bulchaattu kana jechuudha guutummaan guutuutti ummata Amboo afaan qabuudhaaf wanti irra godhaan jiru. Gar tokkoon nuuf gaariidha. Hacaaluu Hundeessaatiif siidaan bareedaan siidaan kun isa qofa mul'isu ummata Oromoo guutuu mul'isa jechuudha. Siidaan sun isaaf mala Finfinnee walakkaatti isaaf mala bakka kan nafxanyaa jiru sanatti isaaf mala jechuudha kan Minilik jiru sanatti. Kanaaf ummata Oromoo immoo ummata Amboo jechuudha afaan qabuudhaaf wanti irra godhaan jiru. Waa hundaa yoo gara sanatti jallisanii jechuudha akka dhiifamaa wayii intinii godhanii ummata Amboo kana afaan qabachiisuu barbaadaaru. Ummanni Amboo immoo akka inni afaan hin qabanne guutummaan guutuutti hundunuun beekna afaan qabateen ta'a. Ummanni Amboo goota sanyii gootaa irraa dhalate ilmaan gootaa guddisaa ilmaan gootaa duraa wareegame ilmaan gootaati jechuudha kan amma dhalatee gumaa Hacaaluu baasu. Kanaaf ummata Ambootiin jajjabaadhaa jenna akkasumas immoo ummata Oromoo guutuudhaan jajjabaadhaa jenna akka ummanni biltsiginnaa kun yookaan badhaadhinni kun jechuudha isin keessa gabbuutee isin hin hanne waan ta'eedhuun qaba. Siidaan dhaabate siidaa keenya dachee keenya irratti dhaabbate biyya keenya irratti dhaabbate Finfinnee irratti dhaabbachuu qabaayyuu Finfinnee irraa akkamiin ari'anii reeffa isaa akka baasan hundi keessan hin beektanii. Namni kana wallaala hin jiru. Kanaaf manni Oromoo ummanni Itoophiyaa keessa jiru guutuun jechuudha kan Hacaaluu Hundeessaa irra gahee namoota biraarras akka gahu kana quba qabaataa biyyattii keessa jiraadha. Biyya sana keessatti mootummaan kun wanti inni godhaa jiru biyya sana balleessuu, biyya sana gara badiitti deemsuu, biyya sana unkuteessuu fi biyya sana barbadeessuu irratti hojjetaara waan ta'eef ummanni Oromoos ta'e ummanni Itoophiyaa guutuun jechuudha mootummaa kana ilaaluu qaba jechuudha. Maaltu godha maara seedhu ilaaluu qaba. Kanaaf bakka mirgi ilma namaa dhiibame tokkotti maaf dhiibame jedhaatii dubbadhaa. Bakka immoo gaariin hojjetametti gaarii hojjette jabaadhu jedhaatii jajjabeessaa. Mootummaan kun mootummaa nama cabsaa, biyya cabsaa, nama cabsaa, saba cabsaa, sirna waan jedhame sirna ittiin bulmaataa, seera ittiin bulmaataa guutuu caccabsaa keessaa isa tokkodha. Minilik jettan malee Minilikiin nuti wanti nu argine tokko hin jiru. Haile Sillaasee sin argine, Mangistuu sin argine, warra argitan argitaniitu jabeenya isaa jechuudhaan kan lafaa ka'ee arge warruma amma biyya bulchaaru kana warruma biyya bulchaaru kun immoo jabaa keessaa jabaa sabaaf sablammootaa fi akkasumas immoo akkaataa biyyattii keessatti hin jiraachuun hin danda'amne kan godhu mootummaa godhudha. Jabina isaa kanan arge kana wanti inni gaarii hojjete tokko hin jiru. Na biratti jechuun wanti inni gaarii hojjete tokko hin jiru. Mootummaan kun mootummaa nama cabsudha. Mootummaa saba cabsudha. Mootummaa sabaaf sablammoota akka walitti bu'an godhudha. Mootummaa amantiif amantiin akka walitti bu'amu godhudha. Mootummaa ilma sabaa kan ta'e kan cabsee ajjeesee ka'ee namarra kaa'uu yaaludha. Mootummaa nagaa booressudha malee mootummaa nagaa buusuu miti kun. Kanaaf ummanni Oromoos ta'e ummanni biraa sabni biraa jechuudha. Bakka haqni dabetti haqa dabe jedhaati dubbadha.
bakka gaariin hojjetame gaariitu hojjetame jedhaati dubbadha. Biyyattii keessatti nagaa argachuuf hundi keessanuu nagaa argachuuf jechuudha ummata Oromootiin wal ta'uu qabdu. Ummata Oromootiin wal bira dhaabbachuu qabdu. Ummata Oromootiin nuti obboleessa jettanii wal qabachuu qabdu jechuudha. Yoo akkas hin taane bara baraan dhiiga, bara baraan boo'icha, bara baraan nu cabee bara baraan salphina jechuudha. Wanti nageenyi tokko biyyattii keessatti hamma ummanni Oromoon kabajamnetti, hamma sabni Oromoon kabajamnetti nageenya wanti jedhamu tokkollee biyyattii keessatti hin jiru. Kana quba jala muraatii hima. Karaa amantiitiin walitti dhufna, karaa biyyaatiin walitti dhufna, karaa waa hundaatiin wal keessa jirra waan ta'eef biyyattii keessatti hamma wal keessa jirrutti ummata Oromoo hamma hin kabajnetti kabaja tokkollee hin argattanu, nagaan tokkollee hin jiru. Ummanni Oromoon kabajama taanaan Itoophiyaan guutuun kabajama. Ummanni Oromoon jaallatama taanaan Itoophiyaan guutuun jaallatama. Ummanni Oromoon nagaa argata taanaan Itoophiyaan guutuun nagaa argata. Kun hin jirre taanaan nagaa wanti jedhamu tokko hin jiru. Biyyattii keessatti nagaa wanti jedhamu hin argamu. Mootummaan kunis nagaa hin argatu. Mootummaan nama nyaataan kunis nagaa hin argatu. Hamma ummata Oromoo kabajee jiraatutti, hamma ummanni Oromoo haqni isaa maanni jedhee, mootummaan kun haqni ummata Oromoo maanni jedhee baree haqa ummata Oromoo san deebisuu yaalutti nageenya waan jedhamu tokko hin argatu mootummaan kun. Mootummaan kun bara baraan salphataa jiraata. Bara baraan maqaan isaa guutuu fuula addunyaatti bahee lallabama. Bara baraan jechuudha badiin isaa karaa barbaachisaa ta'een addunyaa kanaaf ibsama jechuudha. Baratti Noobeelii nyaate waan gaarii hojjeteef nyaate gar tokko waan gaarii hojjeteef nyaate ummanni Oromoos immoo kun ilma Oromooti nyaachuu qaba jedhee sagalee ta'afii ture. Amma immoo jechuudha akkuma inni ummata Oromoo kana balleessaa jirutti ummanni Oromoo waan godhu godhee jechuudha nama kana akka achirraa buusuu danda'u quba qabaachuu qaban namni mataa isaa. Ummata dhugaaf falmatu sobaan bulchuu yaaluun daran nama qaanessaa, daran nama jibbisiisa. Dhugaaf falmata taanaan dhugaaf falmata ummanni Oromoo dhugaaf falmata. Garuu immoo sobeen bulcha inni jedhamee jechuudha ummata asitti ajjeesaa kana abbaa baluu si ajjeese nama kanaas si ajjeese jedhanii wantoota irratti haasa'anu waan hin taane waan hin danda'amne dhiiga bu'a nageenyi hin jiru boorataa ta'a maqaa kee badaa ta'a maqaa hawaasa Itoophiyaa badaa ta'a maqaa biyyattii badaa ta'a malee jechuudha ummanni Oromoo waan godhee mootummaa kana guutuu addunyaatti beeksisee jechuudha ni mul'isa. Kun immoo beekamaadha. Kanaaf ummanni Oromoo bakkuma jiru jechuudha. Hawaasni guutuu addunyaarra jirus bakkuma jiru jechuudha. Akka inni sagalee nuuf ta'uudhaaf bakka jirtanuu sagalee ta'a. Mootummaan kun akka inni mootummaa nama nyaataa, mootummaa sirna hin taane nama bulchuu yaalu, mootummaa dhugaan jaallanne ta'uusaa addunyaatti nuuf beeksisa. Namootni immoo haqni Oromoo kun haqa sirriidha jettan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessaa akka sagalee nuuf taatan haqan dabsina haqa dabsitanii biyyattii keessa nagaan jiraachuun hin jiru yoo nu nagaa arganne malee nagaan argattan kanaafuu haqa soon dabsin haqni ummata Oromoo kana jedhaatii haqa ummata Oromoo ibsa. Mootummaan kun wanta inni godhaa jiru guutuu isaa jechuudha akka dura dhaabbattanii ummata Oromoo wajjin balaaleffattan isiniif dhaamna. Ummata Oromoo kana wajjin nagaa buusa. Yoo nagaan ummata Oromoo jiraate nagaa qabaattu bakka hundattuu jechuudha nuti wal keessa jirra mana keessan beekna. Kanaaf hundi keessanuu jechuudha akka ummata Oromoo kana bira dhaabbattan isin jenna. Kabajamtoota daawwattoota Freeman nageenyi keenya kunoo kan kabajaa bakka jirtan isin haa ga'u. Sagantaa keenya viidiyoo guyyaarraa asirratti raawwadheera. Nagaa wajjin an Freeman subscribe like share gochuun na wajjin turaan isin ta'a galatooma.